daawwattoota qophii biizinesii akkam jirtu? Qophii keenya miilanaatiin sosochii intarprenershiippii irratti biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa godina Arsii magaalaa Boqojjiitti hawaasaaf hayyootaaf feeruudhaan leenjii kenne irratti qophii qopheeffannee qabna. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Rakkoo hedduun dargaggoota biyya keenyaa jireenyi isaa akka jijjiiramu barbaada, garuu ammoo ofii isaa jijjiiramuu barbaadu. Gama biraatiin akka haalli hundinuu jijjiiramee fi bakka fedhan ga'an barbaadu, kun ammoo gonkumaan danda'amu. Rakkoon isaan bira akka jiru dhaga'uun barbaadan, jijjiirraa kallattii hedduun jireenya isaanii keessatti akka barbaachisan hubachuun barbaadan. Kun ammoo dafanii haala jiru keessatti of sirreessanii gara of danda'utti akka hin adeemne isaan taasisa. Amaloota dargaggoota hedduu keessaa inni jalqaba irratti jijjiiramuu barbaachisu tokko hin danda'u kan jedhudha. Jireenya isaanii fi hawaasa isaanii keessaa jecha kana haquu qabu. Hojii gadi bu'aa akkasii hojjechuu hin danda'u, bakka akkanaa deemee hojjechuu hin danda'u, haala akkanaa keessa seenee jiraachuu hin danda'u jechoonni jedhaman yeroo baay'ee dargaggoota biyya keenyaa fi kan naannoo keenyaa irraa dhaga'ama. Namni ani hin danda'u jennaan kufaatiin isaa inni jalqabaa achumarraa eegala. Kanaafuu dargaggoonni akka danda'anii fi wanti isaan dhibu tokko iyyuu akka hin jirre of amansiisutu isaan irraa eegama. Dargaggumni umuriitti dhalli namaa hojjetee jijjiirama guddaa fiduu danda'udha malee kan taa'ee dhibaa'u miti. Kan dargaggeessi hin dandeenye qaamni hawaasaa kamiyyuu hin danda'u. Kanaafuu dargaggoonni hidhannoo mudhii isaanii inni jalqabaa meeshaa ani nan danda'a jedhu ta'uu qaba. Haaluma kanaan dargaggoonni jijjiirama diinagdee jireenya isaanii keessatti fiduudhaaf inni jalqaba barbaachisuu fi murteessaa ta'e aadaa hojii gaarii ta'e gabbifachuudha. Jijjiiramni diinagdee kan dhufuu danda'u hojii qofaadhaani. Namoonni seenaa keessatti diinagdee dhuunfaa isaaniitiin bakka guddaa ga'an namoota umurii isaanii gadi aanaadhaa kaasee ifaajjanii hojjetan qofaadha. Karaa qaxxaamuraan dureessa ta'uun kan danda'amu yoo hannaan ta'e malee gonkumaan jiru. Hanni immoo salphina guddaadha. Biyyoonni akka Awurooppaa fi Ameerikaa sadarkaa amma irra jiran kanarra kan ga'uu danda'an humna namootni nan dadhabe utuu hin jedhiin hojjetaniinidha. Qonna keessatti, industirii garaagaraa keessatti, tajaajila keessattii fi daldala keessatti biyyoonni hojjettoota jabaa ta'an qaban jijjiirama diinagdee fiduudhaan beekamu. Kitaaboleenii fi falaasamoonni garaagaraa waa'ee hojii wayita dubbatan namni hin hojjenne hin nyaatinii kan jedhudha. Gama biraatiin jechi sirna sooshaalizimii keessa ture tokko nama kan nama godhu hojiidha jedha. Yeroo darbe keessa biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa fi baankiin Siinqee wal ta'uudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraa godina Arsii keessa jiraniif magaalaa Boqojjiitti aadaa hojii hawaasaa jijjiiruu fi aadaa qusannoo hawaasaa gabbisuuf akkasumas qorqalbii biizinesii hawaasaa uumuudhaan hawaasa ogummaa gonfatee humna oomishaa ta'uu horachuudhaaf hayyoota garaagaraa affeeruun leenjii hawaasa kanaaf kennee ture. Hayyoota leenjii kennan keessaa hayyuun diinagdee Dr. Guutuu Teessoo isaan tokko. Dr. Guutuun aadaan hojii keenyaa bu'uurarraa jijjiiramuu qabaa jedhan.
hawaasni keenya otoo hin nuffin hojii otoo hin tuffatiin hojjechuu qaba malee taa'ee waanuma namaa kan nama biraa haasa'u hin qabu, hojiis tuffachuu hin qabu jedhan. Lafa jirrutti hojii dinagdeetiin jijjiirama fidu. Waggaa har'aa jireenya dinagdee jiraannu baranas jiraanna yoo ta'e, waggaa 10 irraa sadarkaa jireenyaa jiraannu baranas jiraanna yoo ta'e, nuti dhagaa mallattoo iddoo tokko nu ka'an miti. Dachee bal'oo qabna jennee hedduu faarsinee jirra miti. Qilleensa mijaawaa qabna, lafa magariisa qabna, uummata bal'aa qabna. Baay'ee ittiin faarsine, baay'ee ittiin dhaadanne. Kan dhufee irratti duroome garuu isa dhufee kophee keenya nu haxaa'udha. Isa dhufee mana shaayii banateen, isa dhufee hakaayii gurguretu abbaa gamoo ta'ee dhumattaan abbaan biyyaa nuun jedhe. Kanaaf akka dhala namaatti, akka dhala Oromoo tokkotti hojii hojjenne jijjiirama fiduun itti gaafatamummaa keenya lammaffaan. Sadaffaan namoota biroof warra bu'aa ta'an ta'utu irra jira namni tokko. Mee jireenya keessan jireenya eenyuutiif bu'aa taatan? Eenyuun qallabdanii beektu? Eenyuun uwwiftanii beektu? Eenyuun mana barumsaa galchitanii beektu? Eenyuuf sanyii laattanii beektu? Eenyuuf mallaqa laattanii beektu? Eenyuun waa gargaartanii beektu? Dhalli namaa ifii jiraachuu utuu ta'an ifirra darbee ollaadhaaf, firaaf, ilmaaf, akaakaadhaaf bu'aa ta'uudhaaf dhalate. Of gaafachuun nurra jira. Abbaa kiyyaaf haadha kiyyaaf maalan godhe? Obboleessa kiyyaaf maalan godhe? Ganda kiyyaaf maalan godhe? Mootummaadhaaf maalan gumaache? Hojii hawaasummaa naannoo kana keessa jirruuf maalan gumaache? Inni jedhu waan ofii keenya of gaafachuun nurra jirudha. Akka Dr. Guutuun jedhanitti lafa magariisa qabna jennee yoo callifnee teenye yoo hin hojjennu ta'e duubatti hafnaa jedhan. Gama biraatiin leenjii isaaniitiin erga dabarsaniin carraa arganne hundatti otoo of hin dabarsiin hojjennee of jijjiiruu qabnas jedhaniiru. Boqojjiin isa tokkoof carraa laattee isa kabiraan dhorkatti miti. Aduu walqixa hunda keenyaaf ba'a. Waaqni walqixa nuu rooba. Qilleensa walqixa qabna. Waa hundumtuu walqixa nuuf ba'a. Garuu carraa qabanitti fayyadamanii if jijjiiruun, carraa qabanitti fayyadamanii biyya jijjiiruun garuu eenyurraa eegama? Abbaarraa eegama. Waa bal'oo laallee dhufne kolleejii sila daawwanne keessatti waa guddaa akka waan hojjetaniitti nutti agarsiisuu barbaadan. Ani garuu ittiin gammanne dhugaan isinitti madhiifama naa godhaa. Dhugaadhumanis ittiin gammanne ani. Humna namaa qabna, beekaa qabna, lafa qabna. Gaagura dhibbantaan hojjennee fannisuu kan nu dhorke maali? Horii aannanii 20-30tti galchuu kan nu dhorke maali? Waa baay'ee mooraa lafamma kana ga'u keessatti kalaqnee kolleejii sana ka danda'u gochuu kan nu dhorke maali? Ganaa piroojeektii barreessinee yuunivarsiitii, piroojeektii barreessinee abbaa qabeenyaa, piroojeektii barreessinee nama dhuunfaa carraa guddaa qabna. Ija banannee itti fayyadamuun garuu nurraa eegama. Ilaalladhaa. Namoonni baay'een gaafa boqojjii dhufan, namoonni baay'een gaafa naannoo biraadhaa gara Oromiyaa dhufan harka isaaniif afaan qoonqoo nyaatu qofa fidanii dhufani. Har'a garuu miliyeenara baay'een namoonni akkas fakkeenya nuu ta'an hin jiranii boqojjii keessa jiru moo hin jiran? Ni jiru. Hawaasaallee yoo dhattan akkanuma. Magaalaa naannoo Amaaraa yoo dhattan illee akkasuma. Namoota baay'ee harka duwwaaf waan qoonqoo nyaatu fudhatee dhaqa. Waggaa 10 booda garuu abbaa gamoo ta'e maal akkamitti carraa jiru jira jechaadha. Carraa adda baafatanii akka uummataatti, akka dhuunfaatti, akka maatiitti itti fayyadamuun garuu nurraa eegama. Dachee Rabbi nuu kenne kanaaf itti gaafatamummaan nutti dhaga'ama. Qilleensa nuu kenne kanaaf itti gaafatamummaan nutti dhaga'ama. Barnoota baran, leenjiin, baankii harka keenya jiru, mallaqa harka keenya jiru, qabeenya harka keenya jiru hundumaatii fi dhalli namaa hundumtuu itti gaafatamummaan itti dhaga'amu turre jira. Kaan keenya waan arganne itti fayyadamnee, itti jiraannee, itti miidhagnee deemuu barbaanna. Akkana miti. Dhaloota nu dudduubaan dhufa. Biyyatu darbee jiraata. Sabatu darbee jiraata.
hawaasa itti gaafatamummaan itti dhaga'amu, hayyuu itti gaafatamummaan itti dhaga'amu, maanguddoo itti gaafatamummaan itti dhaga'amu ta'uutu nurra jira ka jedhuun dubbii ijoo shan isinitti dubbachuu barbaada. Aadaa hojii ilaalchisee ergaa dabarsaniin akkas jedhan Dr. Guutuun, hawaasni keenya baay'inaan hojii tuffata, hojii filata. Kanaaf kun bu'uurarraa jijjiirramuu qabaa jedhan. Akka sabaatti wantoota xiqqoo nu danqan keessaa aadaa hojii qabnudha. Nama kan ol kaasu hojjechuudha. Nama kan xiqqeessu hojjechuu dhiisuudha. Dhugaa moo dhugaa miti? Namni fiigee beela'u ni jira? Namni dafqee ifaajee beela'u ni jira? Hin jiru. Sila waa tokko haasaa dhufne gaafa gara keessanichi as dhufne kana namoota nu keessaa dinagdeedhaan sadarkaa guddaarra ga'an, nu keessaa jireenyi isaanii xiqqoo isii wayyaa yookaan barnootaan yookaan aangoodhaan yookaan dinagdeedhaan yookaan jireenyaan namoota jireenyi isaanii xiqqoo wayyaa'e ala hedduu akka itti cabsinu, akka itti hamilee tuqnu yaadna malee akka itti waa'ee isaanii jajjabina isaanii haasuuf guyyaadha. Oo inni koo ilma baluu tureen, inni koo yeroo naannoo keenya ture bishaan guura tureen, gara gooda keenyaa yoo dhaqxan buna funaana ture, bishaan lagaa namaa waraaba ture, wayyaa namaa miica ture, wayyaa miicaa ture kalees har'a garuu gamoo abbaa darbii digdamaa qaba. Ati maqaa baafta, ati isa durii isaa, seenaa isaa, xinneenya isaa, dudduubatti hafuusaa itti himtaa. Inni garuu har'a abbaa gamoo darbii digdamaati, abbaa gamoo darbii kudhaniiti, abbaa warshaati. Aadaa wal jajjabeessuun, aadaa hamilee walii ta'uun, aadaa harka wal qaburra, aadaa wal cabsuu, wal mufachiisuu, wal dadhabsiisuun nu keessa jira. Waajjira keenya keessaa tokko yoo xiqqoo isii performaansii isaa, hojii isaa xiqqoo isee miidhage, nan muudama jedhee akkas godhata. Agartanii biyyi garuu akkana miti. Sabaaf sablammiin bira garuu akkana miti. Taadaa wacee muudama malee taa'ee muudamaa namni. Waajjira keessa asii fakki fiigee hojii oolu taalee gadu taalee hojjetee muudama malee taa'ee muudama. Maal jechaadha? Sasi waliin jetta daffi deebiin. Maallaqni kan eenyu ta'utu irra jira? Kan abbaa hojjetee miti. Aangoon kan eenyu ta'utu irra jira? Kan abbaa ifaajee miti. Mitiin jedhe. Kabaji kan eenyu ta'utu irra jira? Kan abbaa daftee miti. Akkana aadaa hojii keenyaatu rakkina qaba. Wal jabeessuu, hamilee waliif ta'urra, wal qeequu, wal harkisuu, wal dadhabsiisuu. Yookaan amantaan, yookaan godinaan, yookaan bifaan, yookaan korniyaadhaan waa takka uumne akkaataa tole. Kun nurraa cabuu danda'uutu irra jira. Aadaan akkasii nu biraa hafuu danda'uutu irra jira. Kanaaf aadaa hojii keenyaa keessatti namni hundumtuu keessumatti namoonni naannoo keenya keessa jiran kan inni addunyaa kana irratti dhalate Rabbi takkichi dhala namaa gaafa uume waa takkitti qofaaf uume akka inni hojii hojjetuuf uume. Kana irratti walii gallaa akka hojii hojjetuuf uume malee akka bashannan akka sifachuu taalu akka waa biraa keessa galuuf miti. Quraanni sana dubbata, macaafi qulqulluun sana dubbata. Hojii hojjechuudhaaf isa kana gaafa dhalanne kaane sadarkaarra jirru kaane maaliifan dhaladhe inni jedhu gaafa yaaddan hojii hojjechuudhaaf. Dhalli namaa utuu lafarratti hin uumamin hojii dura uumame. Wal dhageenye hojiitu jalqaba uumame. Nama dura iyyuu hojiin ture raayichaan. Isa kana akka qalbifannuun barbaada. Namni gammadee lafa kanarra addunyaa kanarra akka jiraatu ka godhu maal akka ta'e beektu hojii hojjechuu. Argachuu namatti fakkaata. Sababa dinagdeedhaan xiqqaarra jirruuf hiyyuma keessa sababa jirruufitu utuu mallaqa guddaa arganne, utuu qabeenya guddaa arganne, utuu badhaadhina sana bira geenye waa gammannu nutti fakkaata. Akkana miti. Namoota baay'eetu lafa badhaadhinaa sana, lafa guddinaa sana, lafa dinagdeen olaantummaa sana ga'anii jireenya jibbanii kan if ajjeesan, kan if balleessantu baay'eedha, kan biyya balleessan. Dhala namaa ka gammachiisu hojii hojjechuu, ba'anii galuu, dafquu, ifaajuu. Kanaaf dargaggoonni keenya gaafa qoti jedhan akka itti bohaartuuf malee akka itti miidhamtuuf miti. Gaafa arami jedhan akka itti bohaartuuf malee akka itti dadhabduuf miti.
kan nama gammachiisu hojii hojjechuu. Hojiin hojjettu taanaan maal hojjettu? Waan takkan isin gaafadha. Namni tokko waa takkan hojjetu umuriin isaa ganna 20-25 taanaan maal godha? Maal godha? Faayidaa qabaa? Namni hojii waa takka hin hojjetu yoo ta'e faayidaa ni qabaa? Hin qabu. Maal godha? Isa akkasii haramanii balleessuu dafanii inni nyaata kaa maal gootu? Inni akkanaa immoo yoon akka magaazii mura miti. Kanaaf kan itti gammadan hojiidha. Wanta dhalli namaa jiraachuuf jecha bu'a qabeessummaan raawwachuun wanta isa barbaachisu ittiin guuttatu hojiidha. Hojiin dhamaatii gaafata, dafquu gaafata. Yoo hojjete namni tokko ni kabajamaa jedhan. Itti dabaluunis akka Dr. Guutuun jedhanitti otuu hin hojjetiin nyaachuun yakkaas jedhaniiru. Saayinsiin dinagdee waa'ee hojii gaafa haasa'u maal jedhaa? Hojii ni jedha wanta dhalli namaa jiraachuuf jecha bu'a qabeessummaan raawwachuun wanta isa barbaachisu ittiin guuttatudha. Ila kana saayinsii jedhana dhagaa rabbii jedhaati. Dhalli namaa itti dadhabee ifaajee waan bu'a qabeessa tokko hojjetee fedhii isaa kan inni ittiin guuttatu inni maal jedhama? Hojii jedhama. Inni maal jedhama? Malaammaltummaa hin jedhamu. Inni maal jedhama? Hattuu hanna hin jedhamu. Saamuu hin jedhamu. Hojii jedhama. Hojiin kan inni hammaatu sammuudhaan yaadne qalbiidhaan gaafa hojjechuu dadhabnu nama nuffisiisa, nama jibbisiisa. Baqadhu nama godha. Isinillee itti bartaniittu keessumatti akka qilleensa biyya kanaa keessatti fiigii badi nama godha. Garuu yoo itti yaadanii qalbifatanii haamilee ofiif humna ofii walitti kuusanii hojjetanii wanta barbaadan kan ittiin guutatanidha. Kanaafuu kaayyoon hojiidha yeroo hundumaa akka nu itti ilaallu wanta barbaadan waan rakkate waan nu hanqate wanta ittiin guuttannudha. Utuu hin hojjetin nyaachuun yakkaa. Saayinsiin isa amantiin namni hojii hin hojjetin maal hin godhin jedha. Namni hojii hin hojjetin hin nyaatin. Kan nama godhe maalidha? Kun bar waa sirriidha. Dhala namaa nama kataasisu bineensarraa nama kataasisu biqilaa ala kanaarraa nama kataasisu maal gochuusaati? Hojii hojjechuusaati. Namni ifirrayyuu darbee beelada qabee hojjechiisa miti? Bineensa qabee hojjechiisa. Sangaa qabee itti camadee ittiin qotamini harree itti fe'a ifirrayyuu darbee jechaa. Kanaafi kan hin hojjetin hin nyaatin jedha. Faayidaa hojii hojjechuun dhala namaaf qabu akkasiin ibsan Dr. Guutuu Teessoo. Namni biyya biraatti akkam isinitti fakkaate biyyoota gurguddatan keessatti namni hojii hin hojjenne rakkoo xiinsammuutiif saaxilama. Ifajjeesuu fa'iif ka'a. Cal jedhee nyaachuun barbaadu, cal jedhee dhuguun barbaadu, kadhatee fudhachuun barbaadu. Faayidaan hojiidha. Akka faayida qabeessa taatan kan isinitti himu tokko hojiidha. Lammata jireenya mo'achuuf wayyeeffachuun kan danda'amu hojiidhaan. Kadhannaadhaan jireenya ofii wayyeeffachuun hin danda'amu. Hannaan jireenya ofii wayyeeffachuun hin danda'amu. Karaa qaxxaamuraan jireenya ofii wayyeeffachuun hin danda'amu. Inni isa qajeelaaf isa dhugaa isa sirrii miti. Jireenya ofii wayyeeffachuun kaleessa mana citaa keessa jirra yoo ta'e mana qorqorrootti galuu barbaanne yoo ta'e kaleessa baadiyyaa jiraanne yoo ta'e gara magaalaatti galuu barbaanne yoo ta'e kaleessa geejjiba namaan deemne yoo ta'e har'a konkolaataa mataa keenyaan geejjibamuu barbaanne yoo ta'e kaleessaan barachuun dadhabe yoo ta'e ilmaan kiyyaan barsiifachuu barbaade yoo ta'e kan inni ittiin galma ga'uu danda'u hojjechuudhaan. Daandiin ittiin waa uumuu hojii keessa jira. Addunyaa kanatti warri xiyyaara uuman warri doonii uuman warri konkolaataa uumanii hojiidhaan taphaan miti dhibaayinaan miti abshaalummaadhaan miti dafqanii hojjechuudhaan waa uumuun waa hawaasa fayyadu waa saba jijjiiru uumuun kan inni jiru hojiidha jechuudha. Namni hojii hojjetu itti gaafatamummaatu itti dhaga'ama. Itti gaafatamummaa waan hojjete hundumaaf waa uume hundumaaf itti gaafatamummaa itti dhaga'ama. Wajjira keessaa kan itti kennaniif itti gaafatamummaa itti dhaga'ama. Wajjira keessaa namoota baay'ee gaafa laaltanii itti gaafatamummaan itti dhaga'amu. Maaliif akka ta'e beektu? Hojii hojjechuun barbaadan. Yeroodhaan wajjira galuun barbaadan. Isin maamiltoonni ilaazaa alamaatti achi geessaniittu sa'a 4-5tti dhufa.
itti gaafatamummaa akka jireenya keenya keessatti nutti dhaga'amu godha. Hojiin kabaja fida. Namni hannaan kabajame jira? Namni saamee kabajame jira? Maali nagarra minee kunoo gamoo qabu minee akka jiru. Kabaji dhugaan, kabaji boqonnaa qabu, kabaji nagaa qabu eessa keessa jira? Hojii keessa jira. Isuma harree oofaa oolu sanatu kaleessa seenaa nama tokko barreessina nama Baaleeti. Nama guddaa isin beeytanidha. Dokumentari waa isaanii hojjechaa jira dhaabbata tokkoof. Baaleedha kaasee hanga Finfinneetti nuti. Qarshii 30 duwwaa fudheen guyyaa 9 karaa deemeen loon nama oofaa ture nuti. Na dhagaa jirtu? Umrii ijoollummaa koot guyyaa 9 asichi dhaqaa guyyaa 9 as deebi'a qarshii 30 duwwaan fudhadha jedhe. Sana booda beelada sana ofiisaatii bitee tokko sangaa sadii bitate jalqaba qarshii 100 liqeeffadhee. Har'a nama kana yoo dhaxxanii ilaaltan riil isteetii qaba, gamoo abbaa darbii 20 Finfinnee keessaa qaba, warshaa qaba, waa meeqa qaba, jaarsa maanguddoodha. Maal baratteedhan? Waa tokko sitti maguutuu naan jedhu. Barnoota abbaan kiyya xinnummaatti narraa du'ee mana namaattan guddadhe. Kunoo akkasitti jireenyi koo darbe. Ilmaan kiyya garuu Itoophiyaa keessatti miti Awurooppaattan barsiifadhe. Har'a qabeenya qabu ijoollee kootti kenneera akka isaan fuudhanii deemanan ilaalaa jira jedhe. Kabaji kan jiru dafqa sana keessa. Kabaji ifaajuu keessa jira. Kabaji hanna keessa jiru. Kabaji malaammaltummaa keessa jiru. Kabaji saamtuu wajjin hin jiru. Kabaji isa hojjetu, isa dafu, isa fiigu, isa warraaqu wajjin jira. Kaayyoon biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaas kana natti fakkaata. Namni gaafa dulloomu gaabbii malee gara qabrii gabbuu barbaadu ni jira. Namni umurii qabutti hojjete, fiige, dafqe, hamma danda'u ifaaje, dhumisaa gaabbii hin qabu. Namoota baay'eetu jira waajjiraa nu biraa soorata kaba'an mana jiru. Mana kiraayii keessa jiru. Ilmaan mana kiraayii keessatti dhiisanii gara du'aatti deemaati jiru. Yeroo hundumaa waan isin afaan isaanii irraa dhageessan ayi utuun gaafa akkana godheera ta'e, utuu waan akkana godheera ta'e, utuu yeroo akkanaa baradheera ta'e, utuu yeroo akkanaa barnoota kootti fufee hojii utuun kana godheera ta'e, utuun abbaa kooti wajjin lafa qonnaa agartanii hiyyumaan darbuu isaanii isinitti fakkaatin gaabbiidhaan gara awwaalaa gadi bu'u. Namni dargaggeessi bara dulluma isaa keessa gaabbuun barbaanne mana kana jira? As jiraan jedhe. Kanaaf hojii duwwaatu akka namni bara isaa gaabbiin hin xumurre nama godha. Kanaaf kophee haxaa'uu hin saalfatinaa. Hakaayii naannessuu hin saalfatinaa. Waardiyyaa ta'uu hin saalfatinaa. Damma dammeessuu hin saalfatinaa. Harree oofuu hin saalfatinaa. Loon namaatissuu hin saalfatinaa. Akka wanta abbaan keessanii fi haati keessan malti miliyoonerii ta'anii hin saalfatinaa. Abbaan keessanis hiyyuma keessaru. Rakkina keessaru. Nyaatanii bultan malee. Bishaan dhugdan malee, uffata uffatan malee, hiyyumi keessan baay'ee gadi fagoodha. Jireenya namni jiraatu isin hin agarre. Kun samiirra moo lafarra kan nama jechisiisu jiraata namni. Inni nu keessa jiru ho'ifannee hin teenyu. Kanaaf inni jireenya isinitti fakkaatee hin saalfatinaa. Ilma baluu naan jedhu miti. Akkas naan jedhu miti. Akkamittan lafa akkasitti argama. Akkamittan hojjaa akkasii hojjedha. Isa hojjaa akkasii hojjetetu ganda sirraa fudhata. Dhugaadha moo soba? Isa namaa ergametu abbaa qeeti. Isa gad jedhee namaa gugguufetu abbaa biyyaati. Dhugaadha moo soba? Dhaadaa maaliif nyaara irratti gurgure? Ani faayida qabeessa namni kan ofiin jedhu yoo hojii hojjeta ta'e qofaadha. Amala hojii gaarii irrattis leenjii kennaniin yeroo hojii ofii kabajuun amala hojii gaarii isa jalqabaati jedhan. Amala hojii gaariidha kan jedhamu inni jalqabaa yeroo hojii kabajuudha. Na dhagaa jirtu hojjetoonni mootummaa harka olaa baasa. Sa'aatiin hojii sa'aatii meeqa? Sa'aatii meeqa? Ganama laaza'a meeqatti hojiin seenama? Maaliif sa'a afuritti seen ture? Dhuguman jedhanoo? Ishi akkamitti dhaloonni baratu? Akkamitti qotee bulaan jijjiiramu? Akkamitti daldalaan gande? Isin kan hojjetaa mootummaa jettanii daldalaa keenya dhaqaa laalaa.
dukkaana banatee suuqii banatee biyyi suubii dhaqee bana inni sa'aat 3-4 dhufee suuqii bana. Dhugaadha moo soba? Bar kabraa ganama halkaniin ka'ee buskuta tolcha shaayii danfisa innan keenya akka abbaa warshaa ta'eetu ilaasaa 4-5 dhufee suuqii isaa bana. Ajaa carqii meetirii 5 gurguree waan tujaaretti fakkaata. Warra immoo hojii dhuunfaa mataa isaanii hojjetanis ilaala. Ani hojjetaa mootummaa qeequtu wayya jedheetan malee ka warra kaanii yoo fudhattanii ilaaltan kan daldaltoota keenyaa fudhattanii yoo ilaaltan waa baay'ee waan isin saalfachiistu jira. Aadaa hojii gaariin Awurooppaa jijjiir, aadaa hojii gaariin Ameerikaa bakka siin amma jirtu hin ga'e kuni yeroo hojii kabajuu. Waliigalleerraa yeroo walga'ii kabajuu hin jedhe yeroo hojii kabajuu. Inni lammaffaan hojii tuffachuu dhiisuudha. Mee warri kan sanaa tuffattan hojii humnaa armaataa kan tuffattan namaa ajajamu, namaa ergamu, mana namaa keessa gugguufu, wayyaa namaa miicuu warri tuffattan baay'een keenya namaa ergamneetu lafa amma jiru keenya. Hojiin tuffatinaa. Na dhageessaniittu mana fincaanii qulqulleessuu fi waajjira bulchuun wal qixa barbaachisa. Wal dhagaa jirra. Miti mee waajjira mootummaa keessa hojjetan sanan isin gaafan. Tarban tokkoof manni fincaanii yoo qulqullaa'uudhaa baate waajjirri sun hin banamaa namni seenaa. Hoogganaan seenee ni hojjetaa. Seenee ni hojjetaa. Hin hojjetu. Mee modhiisa yoo hoogganaan waajjira sanaa hin jiru ta'e kaan seenee ni hojjetaa. Hundinuu barbaachisa jechuudha. Hojiin gosa malee sadarkaan qabu. Hojiif sadarkaan baasinaa. Hojiin gosa bifaan garaagari malee waan waliin qabamu miti. Hojii mana baankii hojjechuu waa biraa, biyya bulchuu waa biraa. Garuu lameenuu barbaachisa moo barbaachisu? Hin barbaachisa. Waardiyyaa hin qabu yoo ta'e mooraan kun nagaa ni ta'a. As teenyee ni haasofnaa. Kanaaf hojiin tuffatinaa. Bu'aa hojii ofii safaranii beekuu danda'u. Amma nuti hedduun keenya keessa oolla malee meeqa akka fudhannee gallu hin beeknu. Qotaa oolla malee inni nu itti baaf nuun fidu. Abbaa kiyya takkas godha ture. Ani yeroo ijoollummaa kootii tun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hin fixini hundee bunaa gara 3,100 dhaabeetiin jira. Buna kana waggaa waggaan jala hojjetamuu turre jira. Jala hojjetamuu turre jira hin qeexxaama. Yeroo baay'ee maal nu godha inni nuyi hojjetaa humnaa itti qaxarree ifii keenya itti hojjennee waa goone bunichi haamamee gaafa dhaqee gurguramu hamma nu itti baafne iyyuu fidu. Kanaaf aadaan hojii gaarii inni sadaffaan isinitti mu barbaadu bu'aan hojii keenya lakkaawamee beekamuu turre jira. Guyyaa har'aa waajjira gaafa seennee hojjennu wantin har'a hojjedhee galee safaramee lakkaa'amee beekamuu danda'u turre jira. Arfaffaa guyyaan Rabbi uume hundinuu guyyaa maaliiti? Guyyaa hojiiti. Kan ammaa turis kassiisee hunatti tola. Waggaa keessa guyyaa meeqa jira? Guyyaa 365 jira. Guyyaan 365 guyyaa hojiiti. Waliigalleerraa? Rakkanni. Guyyaa 200 hojjennee 100 dhiibnu. Waan seenaa biyya keenyaa kana gaafa qoratan ani saayinsiin isinitti mana dhagaa. Ani aadaa keessan seen, ani amantaa keessan seen. Saayinsiin dinagdee akkana jedha. Hundumtuu na dhagaa. Saayinsiin dinagdee hamma har'aatti addunyaa kanarraa beekumsi inni dhumaarra geenye akkana jedha. Biyyoota keessatti aadaaf amantiin caalaa daran jabaatedha. Hiyyumni isaanis akkasuma jabaataadha. Amaleeffannaan, aadeeffannaan, waa biraan waan kanaan hidhama. Kana jechaan hojiin Chaayinaan amma hojjetoota hojii humnaa hamma fidanii biyya keenya dhufan gaarii. Kanaaf hojiin hundumtuu Oromoodhaaf guyyaa hojiiti. Waliigalleerraa? Shanaffaan waliin hojjechuudha aadaan hojii gaarii. Oromoo keessatti wanti dadhabne imaadhaadhaan hin ijaar. Ganna tokkoon guutuu ji'a 6 diigaman, waggaa takka diigaman, waggaa 2 diigaman. Keessumattuu waanan gaddu jireenya kootti Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee dhannee akka sadarkaa Itoophiyaatti moodela warra jedhaman hoteela guddaa dhaabanii hojii aannaniitii sadarkaa guddaarra ka'anii gaafa waggaa 2-3 booda dorgommii biyyaalessaaf gaafa fuudhuu dhaqnu diigamanii.
jaarraa kudha arfaffaa keessa, jaarraa kudha ja'affaa keessa Oromoon buusaa faa qaba ture, gonofa faa qaba ture, jigii faa qaba ture, faanadhaa faa qaba ture, akkatti wajjin hojjetu qaba ture Oromoon. Bara addunyaan tokko Ameerikaa taa'ee Chaayinaan walii wajjin hojjetu nu ganda tokko keessatti walii wajjin hojjechuu hin dandeenyu. Wal shakkina, wal hiina, maqaa wal baafna. Kan inni asiifachi fiigu waa keessaa fudhachuuf amma laa yoo maaxaa wayiillee dhaabbannee namni tokko baay'ee dafqee fiigatee waa keessaa fudhachuu ni jedhu. Waa tokkoon isinitti uummata Oromoodhaa aadaa walii wajjin hojjechuu keenya daran gabbifachuu danda'utu nurra jira. Isaanatu aadaa hojii gaarii. Ja'affaa hojii hojjennu hundumaa itti gaafatamummaa fudhachuu nurra jira isiniin jedheetiin jira. Torbaffaan hojii nuuf fuudhiisuudha. Namni keenya dafee daandii hojii irratti bobba'e tokko ni nufa. Akka jijjiiramuuf ijoollee keenya bara kana keessa manneen barumsaa sadarkaa olaanaadhaa eebbifaman hojii naa barbaada, hojii naa barbaada, hojii naa barbaada jedhanii si cinqan. Gaafa sinnattanii abbaa qabeenyaa tokko miila qabattanii achi galchitan ji'a hojjetanii durnuffan. Waggaa tokko hojjetanii durnuffan. Baankii galanii waggaa tokko galanii hojjetanii durnuffan. Namni hojii nuuf weessayyuu ga'uu hin danda'u. Dargaggoonni keenya jirtu hojii nuffuun aadaa hojii badaa. Hin qonna yoo ta'e jabaannee dafqinee ifaanyee qonna malumaati. Hin daldalle yoo ta'e warshaa keessa hojjenne yoo ta'e hojjetaa mootummaati yoo ta'an hojjetaa miti mootummaati yoo ta'an hojjetaa dhaabbata daldalaati yoo ta'an nuffii tokko malee hojjechuu danda'u nurra jira. Saddeettaffaan yaada duubdeebii gaafachuu. Warri daldalumee maamiltoota keenyaa gaafan maalumaan hojjedhaa jira, isin gammachiisaa jira, fedhii keessan guutaa jira, isin mufachiisaa, wanta taane keessa jira akka jedhu kana yaada duubdeebii warri yuunivarsiitiidhaa barsiifu, warri waajjira hooggansa garaa garaa keessa jiru, warri lafa qonnaa jiru yaada duubdeebiin gaarii. Mee na gorsi, mee na qajeelchi, mee natti mi wanti gochaa jiru kun waa gaariidha jennee yaada duubdeebii qabaachuuf gaariidha. Wal gaafachuun ta'anii wal qorachuun ollaatti gandatti. Salgaffaaf inni dhumaa inni isinii dhiyeessuu barbaadu iftoomina qabaachuu. Iftoomina. Baay'een keenya walii wajjin hojjenna malee iftoomina waliif hin qabu. Walii wajjin qonnaa, walii wajjin daldalaa, walii wajjin hojii garaa garaa hojjenna garuu iftoomina hin qabu. Iftoominni shakkii uuma. Shakkiin loliisa uuma. Wal loliisi faca'iinsa uuma. Dhumarratti Dr. Guutuun aadaa hojii gaarii gabbifachuuf nama aadaa hojii gaarii qabu waliin hidhata uumaa malee dhibaa waliin hin ooliinaa jedhan. Aadaa hojii gaarii barbaaddu tokkoffaa akkana godhaa. Nama aadaa hojii gaarii qabu duwwaa wajjin firoomaa. Maalan isiniin jedhu nama aadaa hojii gaarii qabu duwwaa wajjin hiriyaataa. Dhibooftuu wajjin hiriyaan ta'inaa. Ganda dhibooftuu hin jiraatinaa. Warra hojii tuffatan, warra hojii jibban baqadhaa. Yoo isaan boqojii jiru ta'e asallaatti galaasi. Qeekoon itti gatee badaadha tokko tokko. Kanaaf nama aadaa hojii gaarii qabu. Maal jedhan warri hollaa keenya mee hiriyaa keenatti mi ati maal akka taate sitti maa jedhamini akkana. Sibiilli akkuma sibiila qaru namni illee hiriyaa isaatiin jedha. Kanaaf nama aadaa hojii gaarii qabu. Lammaaf hiikaa fi kaayyoo hojii keessanii utuu hojichatti hin galiin hubachuun barbaachisaa. Hiikaaf kaayyoo hojii beekuudha. Sasila dubbadhe kabaja achiin dhufa, tujaarummaan achiin dhufa, hiyyumee achiin bada, biyyi achiin ijaarama ka jenne sana hiikaaf kaayyoo hojii. Arfaffaan gorsa gaafadhaa. Warri daldala qabdan gorsa gaafadhaa. Warri qonna irra jirtan gorsa gaafadhaa. Warri hooggansa irra jirtan gorsa gaafadhaa. Warri gosa tajaajila garaa garaa kennitan gorsa gaafadhaa. Mikirsa jedhan sana gorsa gaafadhaa. Arfaffaan wanta hojjettan hundumaa ija biizinesiitiin ilaalaa. Yeroo barsiiftan barsiisuu koo kanarraa bu'aa maalii shallagadhaa. Warri qaxaramtanii namaaf hojjettan hojii koo kanarraa maalan shallagadhaa. Warri daldala wayii hojjettan warra qonna maalan irraa ija biizinesiitiin uummanni keenya ija biizinesiitiin waa ilaaluu badaa hin qabu. Hawaasummaa qaba, amantaa qaba, duudhaa qaba. Sanad dursa sababa ta'eefi waay kanarraa maalan buufadha ka jedhu hin ilaalu. Utuun lafa kana hin qotiniin dura yoon kana qote maalan irraa argadhaa. Na duroomsaayi, na jijjiiraayi, maatii koo ni danda'a jedhu. Waan hojjennu hundumaa ija biizinesiitiin ilaalaa. Hinga'a barri nu itti gowwomne. Yeroo abbaan tokko dhufu kalafa laanneef yeroo akkas ta'u inni ga'a hin nam.
akka sabaatti maal buufan, akka gandaatti maal buufan, akka nama dhuunfaatti maal buufan akka jedhudha. Dhumatti inni dhuma ko'eessa ta'u. Ko'eessa jecha sirriidhaa sittis ko'eessa ta'udha. Lafumaa ka'aati biizii of godhaa. Dhageessanii yeroo manatti galtan hin taa'inaa, hin rafinaa, nan boqodhaan jedhinaa, harri sanbata, harri biizii yeroo amala of ko'eessuu shaakallu hojii tokko yoo finne hojii biraa hojjechuu, hojii sana yoo finne hojii biraa hojjechuudhaan daran gammasaa jecha. Kana yoo goone aadaa hojii gaarii gabbifachuun ni danda'ama. Walla geenyeerraa jecha jawaan isinitti dubbadhe miti. Silaallee yeroo qabadhe kana caalaa walitti dubbannaa galatoomaa warraa bulaan. Daawwattoota keenya qophii keenya biizinesii kan miilanaa kanumaan xumurra. Qophii keenya biizinesii kutaa itti aanuun walitti deebina. Torban gaarii. qabachuun waan guddaadha. Kana qabaatanii kana faarsuu miti kanarraa laalanii qe'ee keenyatti galleetiin foon qabata kallee shunkurtii takkallee mana keessatti dhaabuun immoo bu'aa dooktarirraa argachuu qabnu jechuudha. Kanaaf biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa yoo qopheessu sagantaa jalqabaati malee sagantaa xumuraatii miti. Dooktor Gurrataara nama baay'eetu akkasiin jalaan dhumne bitachuu dandeettanii kanatti aansuudhaan sammuu keenya wajjin wal qabatee hoogganaa itti aanaa biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa obbo Adam Kamal garana as bayaniin daqiiqa muraasa
sirriitti kana jalaa bahuuf nama keenya kana waliin teennee gidee teenna yoo haasofne waan gaarii nu ta'a waan jedhuuf akka sagantaa kana qopheessine leenjii kana qopheessine jecha. Mataan leenjii biyyaa maal jedhasiidha? Tokko qalbii, tokko ogummaa. Kunni lamaani nama hiyyummaa diduuf karaa jalaa itti bahuu danda'u ijoon kanaa jedhe. Qalbii hin beekan. Ijjiin agartu qalbii jedhanii namni qalbii hin qabne bilaati. Namni qalbii qabaatee waa hojjechuu hin dandeenye illee sanuu hin ga'u. Kanniin lamaa walitti qabannee maal jennaree amma waan siinqee agartaniini. Siinqee dur maqaa yoodhaan akkamii waaman. Siinqee asirratti ulaalee haadhatti yaadate maal jetti dur waan aadaa teennaa siinqee tiyyalootii qabadhee ima mo'adha rabbii kiyya mootii qabadhe jettiini. Siinqee lootii waan qabataniif qaba. Namni qalbii qabne siinqee lootii illee qabatu. Qabatullee rabbii ni qabatu lachuu qabu jechuudha. Nu hoo maaltu nu galee hin duullaaree hin qabsoofnaaree hin ijjina. Ofii hiyyuma malmalla guyyaa maraan bitu bakka dhaabata maaltu nu galee waan jedhu qishuusi uf duuba deemee akka laalu waan barbaaduuf gara seertoon pirezenteeshinii biyyaa dabraa jettu. Pirezenteeshinii kee waan adda addaa qabata akka duraanii qabu adda waan nu godhu dafee haqadhee sirree qabxii itti fufaa jedhu. Irsaasi maqaa lollu deemee jennu. Sadaffaa wanti faayidii qabu nama keessaa deebi'e. Hagas waan fuddaa beekeraa ta'e hagas miti jetti. Irsaasii illeen muka irratti marame sanii miti. Wanni faayidii qabu waa gurratti keessa jirtu sanii miti. Namarraallee wanni waa silaa nama san nama jechiisu ebalu namooma qabaa jedhan. Horooma qabaa jedhan. Akkanaami waan isa keessa jiru malee agareen isaa iskasi jechuun maa faayidiin qabu. Agareen maan namaa godha. Guutee bari namni wachi ilaalan haga biraa ka ofii hooqatu. Isiillee irsaasiin narraa baradhaa jetti. Ammallee waan biraa maal kaafa? Umrii kee keessatti jedhe. Umrii kiyyarra wanni ani baradhe jetti irsaasiin. Adada deemuun gizeen wayii na mudata gizeen itti dhibee hamaa keessa itti dabru wayii na mudata garuu kutadheetuma deemaa jetti. Adada deemtee waa tsatsaaftuun ija fixattiimi dhaabatanii irraa qarratsan. Miisii quuncisan. Kana gizee maraan qophiidha jetti eega seenaa barreessuun kiyyan oolle rakkoo san fudhachuudhaaf ani qophii ofiin jetti irsaasiin. Nu hoo akkam taana xiqqishuu mesiyachi sonne abboo barana wanni jiru kun martuu rakkisee garana qilleensi illee akkana jira mangisti illee akkana jedha televiziyoon illee kana odeessa maal illee kana odeessa engadda illee sabsabaa deemnee gabaa irratti illee wanni himaa jiran xuruu miti abboo barana hin ta'u jennan waganu kana keessaa bayaa jetti irsaasiin ammallee faaqadhaa itti fufaa ammallee rakkoon isin mudata namni gufuun isa dhokkan bakka deemuun deebi'a luka ofii hidhatee itti fufu nama hajaa jabaan qabne yoo ta'e hoo kara deema yoo ta'e akkanuma dhaqee gufuun natu ta'ee mana galee jechuun sun waa asara warri tokko maal jedhee mammaaka seetan nama saree itti dhufte mara namni ari'u bakka warri isa ergeen dhaquu jedha yoo waan san dubbisu an uf yaadadhe dur safara wayyoon dhadhu sareen garanaa namaddutti gaafa saree dhagaa itti darbitu ittuma fufti odoo an saree naanneffadhu warri immoo mana buna danfiseen eege yookaan warra waaminaan jedhanii dubbiin akkana hafti jechuudha. Akka isiin taane nama kaayyoo ta'uu baradhaa jetti irsaasiin. Yeroo maraa shanaffaa ka isiin haasoftu maali seetan? Amrii namni isinii kennu yookaan ajaja qaama waliin hojjettanii san fudhadhaa deemaa irraa baradhaa jetti. Irsaasiin wayi ofii saafti. Ka akkanaan jedhanii san deemee taasisee amma biyya kanatti jiran wanni nama gurmeessuu itti himtaa mekanaayzeeshinii qonnaa hin himtaa kaan hin himtaa wanni namatti hin himne jiru. Ufii wanni ta'u muraasuma maaltu nutti galee irsaas irraa waan hin baranne wanna irsaasiin jalqabneeftu calqaba dubbii teennaati sila waan iskiriptoolee maasufne jechuudha waan iskiriptoon nu godhellee suutuma walii hidhu gaafa kana goonu dubbiin keenna maal jedha seetan biyyoota addunyaa kana keessatti
biyyoonni qabeenya qaban irra caalaan isaanii hiyyeeyyii. Na dhageettanii? Biyyoonni qabeenya qaban irra caalaan isaanii hiyyeeyyii. Boqojii dabalatee, Arsii dabalatee. Biyyoonni homaan qabne irra caalaan isaanii immoo dureeyyii. Fakkeenya lamaa sadii isinitti hima. Biyya Israa'el jedhamu dhageettanii? Israa'eliin tun biyyee qabdu, biyyee biyya ambaatii bittee boqqolloo irra facaaftee boqqolloo san ufii nyaattee ka irraa hafe immoo gaafa nu beelofnu nuu kenniti. Rabbi si haa kennu. Biyyi Singapoor jedhamtu bishaan dhugan hin qabdu. Akkuma biyyaatittu bishaan dhugan kana hin qabdu ka dheebuuf dhugan. Bishaan biyya ambaatii isa dhuddee lafa hin qabne irra bu'aa dhaabattee nama sammuu qabu, nama qalbii qabu horattee addunyaa irratti kaapitaala guddaa biyya qaban keessa galmooftee teetti. Nummoo kana hunda odoo qabnu homaa dhabneeti hiyyummaa himanna. Namallee hagana ka baay'atu qaban hiyyummaa himanna. Sababa waatu nutti gale maaliif akkana taane waan jennuuf qabna. Biyya tokko inni guddisu waa sadii afuri. Tokko lafa. Nu Rabbi lafallee nuu kennee, qilleensallee nuu kennee, rooballee nuu kennee, ijoolleellee nuu kenneeti hiyyummaa himanna. Barana Kaanaadaa roobee jennaa midur garri baddaa kun jabaa Kaanaadaarraa waan argatu garuu achii kadhanna. Maaltu nu galee waan jedhu yoo laalle qalbii hadoode. Qalbii hadoode sana keessaa bahuun barbaachisaa waan ta'eef hadha leenjii kana qopheessaa jirra jecha nullee. Qormaanni guddaan jiru tokko hojii dhabu. Hojiin maa dhabame jennee ilaaluu dandeenya. Maa dhabame hojiin? Hojiitu jirre. Ishii namni biraa hojjetu dhufee maa nurra hojjeta? Maa nu bira hojjeta? Maaltu nuuf galee yoo jenne waan takka haa mari'annu barbaada. Mammaakaan maal jedhama? Namni akka maataanuu jedhu jedhee mari'ate. Namni akka haataanuu jedhee mari'ate akka ta'uu dhabuu jedhan. Akkanaami. Warri badu maal jedhama? Waliin badaduu jedhaniimi. Wal badaduu kanatu hiikaa qaba waan ta'eef kana qabannee dhufne adda. Yoo kanniin kaafannu waan lama wanni isin yaadachuu qabdan jira. Beekumsa biyya tokko keessatti biyyoota jijjiiruuf wantoonni barbaadamani tokko humna namaati, tokko teeknooloojii. Sadaffaan immoo waan kana hujumaata yaada aadaa aadeffannaa ittiin fayyadamnee ittiin jijjiirannu qabaatu. Kanniin mara yoo hin qabaanne warra bilaasha ta'e taane. Qabsoo keessatti waan taane wayii isin yaadachiisa. Qabsaayaa ba'ee namni garuu waan qabsaayaniif yoo beekne ifaajaa ba'e bilaasha. Dargaggeessi kennallee akka dhaga'u waan barbaaduuf waan tokko kaasa. Namicha adurreen rakkiftee jedhan. Adurreen beektaniini yookaan bashurree. Bashurreen adalee taatee hantuuta nyaachuu didde maal godhan? Hin gatan, hin ajjeesan, safuumi. Fuudhanii gatuu deemee namichi gatee galee jedhan adurree tan. Adurree gatee yoo inni galu adurree mana jirti. Guyyaa lammataallee anatu adurree tana gatu waa balleesse. Kanaaf fageessee gatuu qaba jedhee deemee ni gara naannessee dhaqee guriggate. Yoo inni gatee deebi'u ammallee adurree mana jirti. Ka'ee guyyaa sadaffaa fuudhee gara naangoree bitaan goree mirgaan goree fageessee madaabaraa keessa kaa'ee afaan hidhee akka isiin hin arginetti jechuudha. Biyyaa baasee gatee jedhan. Gatee yoo deebi'u ture. Yoo turu manaa bilbilaniif. Bada abboo adurreen galtee jirti ati maal taatee jedhanii. Adaa inni karaa badee adurree gatee jechuudha. Nu gaafa qabsoo kanatti seennu. Gaafa qabsoo kanatti seennu. Adurree tana gatuu deemna malee achiin baduu barbaanne. Nummoo adurree illee gannee ufiillee banne. Ufii bannee maa jennee yoo laalle immoo waan qabsoofneef takka beeku. Ila kaabireellee nu'u, kaabineellee nu'u, maarreellee nu'u, jarri achuma wal shuumaa oolti. Nu maaltu nu dhufee jenna. Akkanaa miti. Hawwiin keenya kanuma. Jarana kanaaf qabsoofneenu. Nama shuumuu nama buusuu miti. Nu tokko bilisummaa yaadaa barbaanna. Lammaffaa bilisummaa harka keenyaa barbaanna. Bakka barbaanne qonnee akka barbaadane daakkannee akka jiraannu barbaanna.
yoo badhaadhinni akkuma roobaa waaqarraa nuu roobaa eenye haraama keetti iyyummaa jalaan baatu. Haraam hin jiru wanni akkasii. Maaliif xaaratu gaafata abbaan? Amala hiyyeessaa moo waan gabaabduu isin hima. Garuu dura waa tokko isin gaafadha. Hiyyeessa as keessa jira mee harkaa baasu? Hiyyeessa. Ani hiyyeessa namni jedhu harkaa baasu. Rabbiin galanni haa ga'u namni keenya baay'innaanii dureessa jechuudha. Amalli hiyyeessaa jalqaba jedhani. Amalli hiyyeessaa jalqaba hiyyummaa matana fudhatuu dida. Marti keenyaa fira qabnaami. Ebaluu hiyyeessa akka jettuun odoo du'ee hin barbaadu. Ufii barra. Waan takka kiisii hin qabu. Beela'u waan nyaatuun hin qabu. Yaalaan dhaqu ijoolleen isaa dhibamtee duuti. Homa takka hin qabu. Ufii abboo maal dhabeanii fayyaa qabaasiin jedha. Fayyaan hin nyaatamu. Fayyaan mataa isaatiin itti fufu yoo birrii hin qabaanne. Indee boruu odoo shakkeereensi qabdee busaan jechuun maal taate hafeemii fayyaan kee. Kanaafi uf jajuu qullaa itti dhiiftee hiyyummaan immoo maaliin lakkaama jennee yoo laalle amaluma isaa bichaa isinii himaan. Nu waggaa guutuu xaarree warra ji'a sadi bichaa qotee ji'a sagal nyaatu namni keessattuu warri ji'a kana saneen facaafannaa maali ji'a sadaasaa hin haamannaa sanbooda hojii kenna maali abbootan kenna lees keessa jirtan idaamee fi lammaffoo ka harbaaf kamsaa gabama baa oolla yoo gabaaf ne waysa dana taaziyaa dana kanuma hojiin keenya garaanoo guyyaa mara maal hojjettee baatte ima nyaata inni garaa guyyaa mara nyaatu kanaaf maa hojjechuu dinne yoo jenne yoo hadhabne bar maraatuun keenya garan qabu namni waan nyaatu dhabe gaafa garii lafa dhayaa gaafa garii nama dhayaa jedha amma talammataa tan ofirra eegaa jirra jechuudha ijoolleen maan ta'e nan dhiiftu maali ilmi abbaa jeessaa jiru amma biyya kanatti sababaan maali namni hojii hojjetu immoo waluu yaadatu hojii isaatti deema waan ta'eef kanaaf namni immoo humni namaa maali namni humna qabaa uumamaan humni jira yoo jenne saayinsii maal jedha seetan namni haga yaadu ol humna qabaa jedhan supermanas sanii oli namni jedhan waan kana yoo kaasu waan tokko yeroo tokko leenjira kaasaa ture waan namuu mudate wayii nama kenna wayiitu dhibamee Finfinnee gale Finfinnee dhaqanii maal jedhama lagaarii makiinaa yaabbatamaa jaartii wayii dhibamtee bitaa mirgaan harka jala kaa'ataniiti atoobistara deemanii lagaarii yaabbisuuf
Otuma yaabbisuuf deeman elektirikiin kararra deemu kuni xaxaxaxaxa jedhe wal qabatee walitti bu'ee. Yoo elektirikiin kun xaxaxa jedhu jaartiin jara gattee kaatee biraa lixxi. Jarrillee gara taran fiiganii lixan. Fiiganii lixanii deemtee gara amma isteediyeemii jedhamu kana gadi buutee eega jette booda mabraatiin dhaabate. Yoo mabraatiin dhaabatu akka isii dhukkubu yaadatti. Akka isii dhukkubu yaadannaan gatteetti ajara nana dhukkubaa na irkisaa jalqabdi jechuudha. Nu jarana warra akkanaati. Rabbi kan nuu kenne guddicha. Akki nu taanu immoo walii galnu garagalcha malee hin jiraannu. Otoo dhibamnee algarra ciifne. Algarra ciifne yoo abbaan ebalu akkam jira. Abboo inni baay'ee jabeenna jira. Fincaaniifuu nama akka gadi baasa jedha wayii yaada. Otoo tasa boof jala argee amma namni kun jarana boof na dhufee jalaa na kaasaa jedha. Qaata achii tare yaadatu. Namni yoo beekaa ofirra ciise malee humni Rabbi kenneef guddaa jedha saayinsiin. Barana akka malee rakkadhee ijoolleellee na jalaa dhibamtee mannillee na jalaa maalii ta'ee asiillee kana ta'ee gidee 15 himateeti. Ufii akkuma Rabbi keessa itti nabaa sila anumatu keessa taree rakkoo barasanii jedhee haga yaadu deemaa. Akkana ofiin jennaame anumatu jala taree. Ufii sima'ee ufiin beeynu jechuun humna keenya haga kennan beeynu. Odoo daakaa oolle, odoo qotaa oolle, odoo fiigaa oolle hin dadhabne. Yoo maal taane malee, yoo harkifanne malee. Gaafa waan humna namaa kana baafu waan sadiin kanarra ittachuun keenya dirqama. Tokko namni maayind qalbii qabaami sammuu qaba. Waa jaalatu seera eeguu yookaan justice waan jennuun kana. Sona qabaatu, duudhaa qabaatu, aadeffannaa qabaatu bu'uura dubbiiti. Namni waan kana hin qabne wayitti bu'uu hin danda'u waan ta'eef. Namallee jaalatuun bu'uura dubbiiti. Baadiyaa keenyatti namni maal jedha seetan amala warra biyya Singapoorii tokkoo fi amala Afrikaa yoo dubbisu uf yaadadhe. Afrikaa keessatti jedhan liqaa birrii namarra liqeeffatuun hin jiraami. Yoo waan ati gaafatte calqaba maal rakkatte siin jedha. Qotiyyoo tokkollee maaliin ati laa ta'ee laftillee asiin na bu'ee kanallee rakkatee bu'ee jettee gidee kee 5,000 itti himta. Abbaan si liqeessu sun ol jedheetuma si caqasa. Meeqa barbaaddaa siin jedha. Birrii 1,000 taanimi. 500 qabaate. Ammaaf birrii 500 dhuti. Ilaali kaan booda gizee biraa sii kenna anillee birrii hin qabu siin jedha. Amalli nama waa liqeessuullee jedhan. Amalli nama waa liqeessu xiqqoo inni amalli akka deebitaatti liqaaf isa kadhatu barbaada. Kan nama ajaa'ibu isaa miti amala liqeeffataa immoo kan biraa isin hima. Maybe leenjii dhimma liqeeffataan Afrikaa jedhan. Yoo guyyaan itti deebise ga'ellee meeqoo abbaan na gaafatu dhaabatee eegaa jira. Liqeeffata hin beekama. Birriin ta'an baati. Garuu meeqoo na gaafatu jedha. Hojimatu natti baay'ate maalii ta'e jedhee xiqqoo lafarra si harkisa. Kuni amala hiyyummaati jechuudha. Kanneen keessatti ammallee humna namaa waan ittiin baafnu waan muraasa kaasee bira dabruu barbaada. I'm sorry. Humna keenya kana humna jijjiirama fiduu danda'u. Humna ufi bira taree ijoollee fiduu danda'u. Maal akka ta'e beeytanii Afrikaa keessatti jedhama. Waanuma Itoophiyaa waan amala hiyyummaa jedhamu keessaa waan tokko isinii hima. Ijoollee jaartii fuudheeti, ijoollee horeeti. Re'ee ani gujii ture gujii ramadamee gujiidhaa re'ee lamaa bitadhee gale gara manaa. Yoo galu bada'een nuun karaa cufaa jedhan lagannaan sun dhufe karaan cufame. Re'ee lama qabadhee gale. Manni an jiraadhu katama. Re'een immoo sheeyxana beeka halkan yoo qalteen bulle iyyisii makara. Re'ee lama mana seensisee hin iyyitu waan baddu mabraatiin itti ifaa jiruun itti jijjiirame waan tokko hin dandeenye siin. Akkana yoo bule ufiillee hin bulu ollaallee nagaan hin bultu. Kanaaf re'ee tana qaluu na barbaachisa jechuudha. Eenyuun fidadhee haa qalan. Gizee kan ganzaba kiyya amanaa beekaa. Nama re'ee naa qaluudha. Morma irraa buusuun waan biraati. Irraa gogaa kaasuun dubbiin ijoon. Halkan kanaan garas bilbilee garana bilbilee nama kadhadhee sanuu dachaa kafalee re'ee tana qaladhe.
maal qaba oduun ogummaa qabaadhee jedhee olaalu ogummaan birrii sanii olii jechuudha. Nu bira hoo dargaggeessi keenya amma maal taane seetan akka itti banne sirrii ilaalladha. Lakkii mucaan ebaluu duri ilmi ebaluu tokko yoo hojima mangistii argatee akka carraa waa rabbi isa baase malee wayituun buu jedhani bilaashaa yoo akka hojii mangistii argate malee. Because qaxaramee daabboo nyaachuun hojii sanafiiti ture. Amma otoo homa takkan hojjenne ganaman baa timirti beetii dhaqa. Guyyaan dhufaa hin deema. Odooma harka kiisii hin baafanne yuunivarsiitii eebbifamee dhufu. Gaafa yuunivarsiitii eebbifamee dhufu inni hin dhagaye malee hojii harkaan tuqee hin beeku. Hojii maal nama gaafata? Fuuraa nama gaafata, duudda nama kuta, luka nama okkolchiisa, mataa nama dhukkubsa, ciqicciqii qaba. Inni kana muluu yoo arga amma yaadaa jira har'a. Ingidi an tamaartisi asiin ga'e mangistiin mala itti haa barbaadu. Abbaan immoo akkana siin jedhe. Mangistiin mala itti haa barbaadu. Abboo maal hojjechuu barbaaddaa jettee gaafatte isaallee. Ingidi mangistiin laaleetiin hojii wayii irratti nu gurmeessu siin jedha inni illee taa'ee. Mangistiin maal isaa godha? Qalbii hin deemne hojiin abboo sidaas sarratanya biyya kana agartee akkatti hojii. Biyya teennaa taate yoona jenneeti biyya hamanna. Hamataa turree mucattiilee lafa nuu xaxxaragaa deemtee bakka nurra ejjanni qulqulleessitii beekaa. Yoo waltajjichi dhumu asirra baati. Dhiifama nuu godhaa gammaa ofillee hin beeksifne. Ani intala abbaa qabeenya warshaa kanaati. Yuunivarsiitii baradhaa. Yuunivarsiitii otoo baradhu ganna garuu ogummaan qabu waan ta'eef warshaa abbaa kiyyaa keessatti qaxaramee hojjettu guyyaa ta'ee. Uf dura yoo ogummaa qabaadhe immoo asittuu abbaan kiyya na qaxara yookaan warshaa abbaa kiyyaa fudhadhaa jetti. Biyya sanitti qabeenyi hawaasaa irra caalaan parsantiin 60 kamaatiiti. Abbaan du'eef nigdiin addaan hin hafu. Qabeenyi hin gurguramu wanni tokko hin batu. Waan kana yoone haasa'u hojjettuu dalayduu manaa jirtimi nama mana keessan nama qarqaaru hojjettuu dalayduu manaa qabna ture. Dalayduun teena nu jalaa deemti. Waanuma namoota teessinii maa beekaa. Waan kana ani odeessa. I do have a kid. Ani mo ijoolleetti xiqqoo qaba. Sarraatanyaan teena nu jalaa badde torbaan mara qaxara. Har'an bittaa inni imaan qaxarattaa hin dhuftii yoo kana ji'a lama geette tarte. Dalaala bilbilaaf jedhan yoo guyyaa sadii sammuu san ajjeesa. Namni bara amma ijoolleen teessan qonna baratteeti dhoqqee jibbiti. Bata gurbaa anu kasi tamaarsiseef akkana wajjin deebitee asitti dhoqqee dhiittuufi jennaani. Akkana ajjeefnee mootummaarraa immoo waan biraa barbaanne. Ijoolleen eebbifamte qaxaramuu ditte mangistiin ingidii televezyiiniin waa odeessu malee homaa nu godhaan jirutti dachaana jecha. Habiraa waan garaa nama nyaatu sini hima dubbiin tiyyaa keessi bilaa jedhee ajaje yoo hin xaarree nyaatis hin jedhe amantaa musliimaallee wanni namni silaa teedeeffatu keessaa yookaan jibbu keessaa tokko faqiira nan godhin jedhe kadhate. Isa malee namni odoo fayyaa qabu nama jala harka qabatu guyyaa qiyaamaa lafee qullaan kaa jedhanii himannutti sheekonni illee baxaam xuru. Paastari illee waa'ee hiyyummaa sirriitti nu hime. Garaa nama nyaatu immoo sheekota keenyallee sila adda taane ka jennuun qeessota keenyallee adda taane ka jennuun bakki itti sanafii wali guuramu masgiidaa fi beeta kiristaana ta'e. Sanaf waan hojjetu waan dalagu amantaan bara hojjetu sanbooda amanisiin jedha. Ani immoo seenaa biyya biraa beeka. Ingiliz biyyi jedhamtu የጨለማው ዘመን ከደሙ ቤተኒሚ ጊዜ ሰንራባቱ ወደ ሪናይሰንስ ጫልቀበ ጅጅራማ ከፊት የኑ ሴታኝ የካቶሊክ ቸርች ነው። ካቶሊክ ቸርች ማል ጀደለኝስ አመቦተ ነምኒ ጀኒ ጪሳ ኦሉ ብያሚት ቤተ ክርስቲያን ሰኑን ዲገ ተከጀዴ ወይቱን ኦሉ አንተ ኤፍ ጀነት አንገል ወደኒ ሙርቴሰ ሆጀቱ መለ ከናፍስ ሶቺ ኡመን እንግሊዝ ጫልቀበ ብየ ዱከና ከሰባት ተከታተ ዋኤ ብያ አሜሪካ ሲንቲማ አሜሪካን አከ ጅጅራማ ጫልቀበ ከጎደ ማሊ